بربادني لينا نتكلم خلاص أتوان خلاص سيبنا ودقلت سجاري جنين دي ما جمال Garuu baajaatii ta'ee ta'uu addaan hin beekne. dhagee seeraan fide. Yaani egaa wal bira yaani ni turre jechuun wal bira yookaan eenyu gaara wajjin tetteenye jaarsa isiitii wajjin kagartee duraan isii fuudhe. Naasoo kanaan barbaadu nagaan jiraachuu feenaan na wajji jiraachuu. Nagaan nagaan si wajji jiraachuu hin barbaadu dha. Hin barbaadduuni tadaawwattoonni juusan haasifuu sisanii. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota keenya akkam nagaa fayyaa qabdanii akka nagaa fayyaa qabdan abdii siraa qaba. Har'aan tana dhufeetiin jira Abdullah Maayin dhufeettanii maal qabanii dhufeettanii keessatti gammachuu keessatti rifaatudha. Saniifuu waan qabdee dhufeetana walumaa na dhageeffannu waliin haa baru. Liinaan gama sitti hawwattu viidiyoo marraajeetiin hin turas dhufee. Kaameera haadheetu manan taa'ee ishee gujiraa hojjetume wayii haasoo naajeetiin haasoo wayii ta'u fide saniifuu akkasitti isin quban qabdu janaa isin janaajanti ajaa'ibaa tana amma isin haadha namaati haadha mana namaati haadha ilmoo qabdi sanayyuu isin nama guddaadha janaa ajaa'ibaa tana mee har'a hiccitu masiita jalaa baateeho walumaan laallaan isin jaa isin tilifoonas irraa reefuun tana irraa fuudheetiin biraa gadi hin bee shabakaa itti ilaala jira akkasumarrattiin akkasitti waan isin balleeyite arke saniifuu mee daawwattoota keenya waliin sagalee tanallee dhageeffannee walitti adeemnu isiillee isumarrattiin banamoo yaani isimarra baneetiin mee sagalee tana waan isin gorjuu tana waliin ilaalaan isin jaa akkasii hanga isin dhuftu kaameraa dhoofadheetiin eega kaameraa dhaamsadheetiin hoggi isin dhufte hootu jeenee kaameraa bana hanga dhumaatti nu kana turaan isin jaa kaameraa kiyyamma numaan cufadhaa gusni liinaan dhuftee jirti mee hiccitii isii taaraan tana jalaa baay'ee tana walumaa ilaalaan isin jaa akkasii isin amma jechuun nama guddaadha haadha mana namaati haadha namaati hootu mee fardiifin siyaamereeti waanumatti balleessaa jirtu. Maal isin fardiifin? Ati bila kana maal badin mante? Tamali. Tamali tikabadi. Daawwattoota keenya isiilleen dhuftee jirti liinaallee nabira dhuftee jirti akkumaan dura isiniin jee hoggi isin dhufteen sagalee itti banee waan isin balleessuun dallee waliin dhageenya. Ati fakkeenya waan dhiiraa miti kan jedhan jendala baate. Maaliin jana jiru ko? Maaliin jana jiru? Daawwattoota salaamtaa gaafadhu dura. Salaamtaa maaliin gaafadhaa miti natti hima? Salaamtaa gaafadhu hamma daawwattoota sittiin hima. Osoo salaamtaan gaafa dhuftee nabira gadi teessee. Laan gaafadhu. Hayya amma salaamtaa gaafadhu. Hin gaafadhu hoomatee qofa natti hin jeebal hooma. Wanneen teetanii sitti himu jirtu biraangi isa godhatti jira kaameraa duratti sitti. Habar kaameraa dura natti himu jirtaani salaamtaa sin gaafadhu tichi booda hin gaafadhee natti hin jeebal. Achi booda eegan salaamtaa waan kana naaf daawwattoonni feelee walumaan dhageeffan. Telefoona reefu shabakaan godhe yeetiin sira shabakaan laala yeetiin si biraa gabbee. Maaltu keessa jira? Mee waan keessidha mee daawwattoota keenya as laalaa wanna kommisan jira. Maal garsiisaa ni arkitan jeetii yaadala as laalaa mee. As laalaa suuraa tuulleen suuraa isiiti. Kun guutuu waan isin sagalee namaa qabaatu jechuudha. Ni arkitan. Ni arkitan jeetii yaadala. Waliin dhageeffannaa mee sagalee namni. Waan ati namaan jettu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa fayyaa raajirtaa saahiba hayyaa kanaa min maal fakkaata jiruu fi jireenyi dalagataa fi aafiyaa ibaadaan. Anuu liinaarraan si bare liinaarraan si bare malee si beeku ture. Kanaafuu hamma tartiibaan wajjin haasofnee haa wajjin wal barruuti. Liinaarraa sagalee naa qabsiise waan akka nama keetaates akka garuu baajaatii ta'e ta'uu addaan hin beekne. Dhageeffadhu sagalee seeraan fide. Yaani egaa wal bira yaani ni turre jechuun wal bira yookaan eenyu gaara wajjin tetteenye jaarsa isiitii wajjin kagartee duraan isii fuudhe. Yuusuf Jaamaa. Akkasii daawwattoota keenya isin tuni naaf isin jaarsaaf jaartidha na fakkaatti dhaabate. Ayyee. An daawwattoota duratti isin jaabar waan amma jiraan daawwattoota dura isin jaabar. Dhagee daawwattoota dura naan jetteemi yoom naaf inni gaara hojjetatte akkam turi an gaara dhagee bar sagalee kanaan si ficcisiisu deema. Maal na ficcisiiste hojiba? Sagalee hin jirjariin kaa sagalee dha namaa kaa'imu namni ka'e. Itti keessatti isa kana itti haasoo jirtu maal isin jee? Dila kana yoo jaarsa biroo qabaatte maal hin odeessite? Isaa humbeeku sin jee baran. Isaa? Isuma kana humbeeku. Liina waan beektu kan doosiniiti. Daawwattoota keenya intala tana dhagaa intala tun duraanis jalloodhaan intala tana Abdullaa Firaadiisinaan jechaa jirte. Ana maleera jaarsa biroo qabdisiin. Jaarsa siin. Firaadiisinaa jaarsa biroo qabaattes malee. Turi hin jirjariin. Sagalee. Tartiibaan wajjin. Egaa wal bira yaani ni turre jechuun wal bira yookaan eenyu gaara wajjin tetteenye jaarsa isiitii wajjin kagartee duraan isii fuudhe. Yuusuf Jaamaa isisanii wajjin gaara wajjin tetteenye isiillee wajjin teenyee jirra jaarsa isiitii wajjin. Isinii fi jaarsa isiitis gaara isa wajjin tetteenyee jirra. Garuu eegachii gaddee bitee sanaa kana dhuftee wajjin wal badanii gaafa wal badanii beeku addaan ba'an.
takkanaati isiillee sagalee naa qabsiisanii beeyti baraanis Abdallaa naan jaamma kakiyya Ahee dhagee bira taa'ee. Abdallaa Aliyyi Ahmad naan jaanii ni beeyti akka ajaa'iba beeyti isuma Jamaal Sheekaati gamanas deebii jiin sagalee isuma naa qabsiisu sagalee bira jiraattus sagalee naa qabsiisi takkanaatiin seensa jaasaa baha jagaalee. Jamaal Sheekaatiin beekamu duuba isaan La jechuun nama kana mee daawwata kan ta'e tun kaayina ta'uu si ilaala sagalee tana anaa itti qabe moo si itti qabe mee ilaala mee harkitan jeetii yaada sagalee tana. Manaama Muzaayira asoo jirtan. Sama namaaf zaayira sagalee tana tuulaa tana kiyyaa kana eeganaa hin deebi'ee anuu itti qabee akkasitti sin beeku isiirraan si baree ati abbaa mana isiiti moo maalii jee na gaafate anuu kiyyaan kun sagalee eeganaan itti qabee booda na gaafe sagalee itti qabee itti qabee. Andu'oora usmee itti qabdee akkasitti itti qabdee. Laa sagalee qabee. Jamaal Sheekaatiin beekamu isaan beekamu. Qabeef sagalee tana. Maalittiin beekanii nama qabeef? Sii miti sagaleen tun. Hin qabneef hin qabneef. Hayyee xayyibaati hin qabne suuraan teetun laalaa mee daawwattoota kan dhala tana kaayee. Suuraa fedhu jinniitu itti ergama. Taajib suuraa jinnii akkamitti ergiti telefoona kana sii qaba moo biroo qaba. Naa qabaan beeku mala sana. Edaati wani telefoona kiyya dhiiseetu telefoona kiyya wani lafa kaayetti bada waan akkanaatiif. Kubaa hin qabu telefoonuma kana. Kubaa hin qabu. Miseenjor makanaa seenee takkaa Jamaaliin sin beeku Jamaal Sheekaatii sin beeku isaa sin beeku isaan wayisinumaa hundaa hin beeku akkasitti akka Hin beektu hin beektu. wanni kaameeraa akkas dura teessee waan akkanaa soituuf Waan akkana daawwattoonni kiyya illee ni harka ragaa. daawwattoonni ta'e garanta biraa fuudhi sin jechu jiranii dhiisii fuudhiree ta'e isaan si ilaalan. Niin fuudhaadha fakkeenyaaf badii teessirratti hin dhaqqabaa jira badii teessa akka takkaan isirra dhaqqabaa jira badiin tee baduma badiin dhiiftu ati islaamu. Badiin tiyya badii. Badiin tee badii amma daawwattoota keenya isiin tun na kaaduu malee amma suuraa tana fakkeenyaaf anaatu ergeemu isiitu ergeef sagalee tuulaa tana isiitti Feeranii fi walii ergitarre. Eenyu? Akkuma itti liinaa baastan barbaadu fi daawwattoonnis walirratti ergitanii dalagu jirtan kana hunda. Bar suuraa teetan isa harkateerree liinaan fakkeenyaaf dhagaye amma sagalee isaa Liinaan sagalee isaa itti barsiin dhageessa waan ati wajjinaa jirtutti isin dhageessa nama mormiin qaba. Ayyaana dhageessis. Nama mormiin intala takka isin tun intala tun kaayina na haadaa jirti. Haadha manaa dhiyeetii wajji jiraachuu jira malee bofaafaa ilaati daawwattoota keenya qabadhaa laala akkatti akkam jedhame miidhaa. Daawwattoonni duraanuu liinaa arrabsu jiranii sanii fi atillee na arrabsaniif tana fiddee dhufte dhiisii fuudhii sin jechuu jiranii dhiisiiti qaalii isaanii walii fuudhi kalaas. Niin fuudha yoo naan fuudheetuma fuudhumatti Fuudhi amma sin agarsiifne. amma hundo isaanii sin jechuu jiraani kanafirraa dhiisii sin jechuu jiran. Ayyee akkas goote maaliif wajjin attaree hattumaa wajjin. Maaliin ati? Daawwattoota keenya sagalee tana sagalee citii fakka ta'e tana isaan walitti haasa'an ni beekti isin fi diddi malee kaameeraa duratti as banaan dhugumaaniin waan kana dhugumaaniin isii fi yaamee isiin quban qabduuti sagalee namni sagalee misan jira akkuma seenes sagalee itti goree eegisin ollaanii irraa guutan asha baqa ammaree humna namee fide wayini laalajee irraa fuudhe telefoona isii. Laa usmaal hanne jira. Laa siidhis waan itti waan himuuntaan hundaa jira. Maal hanneree duba? Siifi namni biroo waliin waa hattanii nama ilaa baafattan. Sanii isiin tun dhufteeti jechuudha. Asitti kaayin hin ta'e tun na kaaddee jechuudha saniifuu daawwattoota keenya. Mana Muzaayira baantu. Hajee sagalee tana hin qabneef isaan Hin qabneef Ansiin beeku naan jee barsiin beeku. Ansiin beeku liinaadhaan si bare malee liinaa sanillee sagalee naa qabsisi liinaa jaarsisii kaduraanii maqaa Yuusuf Jaamaana. Liinaan tun jechuun bofaa faayidaatiin isin hin jee na kaaduu jirti malee jechuun bultii dhugaa fakkeenyaaf wajjin jiraachaa hin jiru jechuudha isin hin jee amma. Ati ammoo obboleessa na dhageeffadhu. Wanni kana as baatee jira daawwattoota dura kaameeraa kaayattee haasa'u. Wallaahi suuqanti ishee leera bareeduma akka ganna. Arrabsiisuudhaan haana arrabsanii san beeku gaa akkasitti akkami. Meenaas hin jeemi duraanuu. Haana arrabsanii duraanuu na arrabsu jiranii firraa dhiisii tun hin taane baala geedhaa isin jechuu jiran. Ati bar duraanuu nama kaaduu. Baalagummaa keessan itti mirkaneessi atis akkasitti jeena jalu jiru. Baalagummaa ta'e sagalee mucaan sii qabee murteessaa maali na murtee? Jaarsisii kaduraasan maqaa Yuusufi jaarsa kee liinaa kaduraanii waliin gaarii tetteenyaan sin beeku. Liinaa laaliin amma si bareetti maali si taataa jeeti michaa na gaafatee sagalee naa qabee kana awoo akkana. Liinaa noo duba gaara noo hojjetee isa jira. Gaara wajjin teenye harkisiirraa nyaachaa ture gaara wajjin teenye harkisiirraa nyaachaa ture je sagaleen sagalee amata takka guutuu michaan eegoo jaasoo jirtu sanii naan didinka akka daawwattoota keenya sagaleen tunneen tan isin laaltanii harkitan tun sagalee harraatii miti jechuun sagalee duraan wajjin haasawaa jiran. Sagalee. Inni wajjin haasawaa jirra boonaaf inni. San didin sagalee isaa ati siif inni dura wajjin haasaa jirtanii liina. Ammaalti siif akare. Ajaa'ibuma qabdan siif. Hajeeta jib telefoon hoggaan hantuuke telefoon wani dhoyituun maal. Telefoona yoomiin dhoysee maal. Wanna dhoorkite fooyyee maal. Maa adda qabna wayii walii qabna. Daawwata kan inni dhageessu maal isin jettu adda qabna wayii telefoonni jaarsaa jaartii ta'an fakkeenyaaf yoo isin kiyyilaa itti itti maal dhiise jechuudha. Maqaa kiyyaan antiyyaan janaajini irraa qulqulluu jechuudha waan akka nataadha amanamaadha. Doroo immoo isin nana manne ni janaajan ta'ee sammaa iddere amanamtuu miti silaa janaajinuu baattee michaa kun akkana jee sagaleen qabu bara.
san didin akkas daawwattoota keenya ni dhageessan intala tana duraan illee isin Abdullaatu siintaatu naan jettan siintaatu hin ta'etun ibiddaa namaa wal fichisiifte jechaa jira warri hara keessaatiin illee naa bilbilanii sagalee illee naa qabanii Asii haasaan san ibidda qabbanoo tukka bishaanii gartee ni fidadhaa ture duraanuu bakka sin nyaanne fi bakka sin wantaan oqochuun aadaa godha achi caluu jettee as keessaa baatee tiitichuma shaayii fi mara kaleeteeti bakkuundi seenuun akkasii daawwattoota keenya isiin tun bakkuundi seenti isinillee asirratti nu mugartan jechuudha hin jedha daawwattoonni saniifu amma sagalee kana micaa jira jettee micaan siiyuun beekuu naan jee jechuun akkasitti jaarsi biroo qabdii naan jee iccitii waan asirratti dhageessuun taane hundaa jira jaarsi biroo qabdii isin gaara jaarsisii maqaa Yuusufii naan jee akkasitti jala deemee qoradhee wajji haasee turime. Maal wajji haasee tannan taakasanii wajji haasee tanii malaasa. Waan gartiin qareeniiti. Waan hin jirre kanumatti naasoo waan hin jirre sumaa fi gurbaan amma haasoo tan kunu waan hin jirre naasoo kanaan barbaadu nagaan jiraachuu feenaan na wajji jiraachuu. Nagaan si wajji jiraachuun barbaadu. Hin barbaadduumi daawwattoonni juusan haasifuusisanii. Daawwattoota miti yookaan lukaan qaba harkaan qaba rabbiin maaliif ijala mana irratti haasifuusisanii isaan. Wanni rabbiin ijala mana irratti uumeen maal? Sitti naasoo daddeeraa. Naafan taane mana. Gurbaa sin beeku kalaas waan akkas hin beeku nammaa asoo daddeeraa hin danda'u hin beeku. Eessaa gurbaan beeku yoo gurbaa beeku batte eessa raafita? Bakka irraa hin beeku. Sagalee tuulaa tana anaa itti qabemu isaan na qabemu anaa itti qabe. Akkamitti beekee? Isin lamee qabdanii liinaan itti qabu. Ati waan kalaas hin beeku dagalatti gaarii inni deemaa yaamaal. Gattee asii deemtaan bakki deemnee sagalee tuulaa tana jaarsi biroo gaaraa qabdi jaarsisii maqaa Yuusufii akkana nama akkanatti dhala akkanaati wajjin sana kutanii naan jee. Dhala akkasiitti wajjinaan dhalaa kana wajjin dhufeeree ta'e inni wajjin na fide isumaan na fide yoo ammaan ittiin si beekaa inni si fide kan si fidu. Isumaan na bachiisee na. Hajee midhaan kun eessa beekeetis akkana siin jee eessa beekee sagalee itti qabu. Sagalee tuulaa tana sagalee ta'e waan isin jetteen daawwattoota keenya waan asirra banuu hin taane isaan jette jechuudha. Saniifuu waan adda. Asoo daddeera qabdan sumaa fi inni. Atuu anuma xiqqeessu fi isaan dura dhufteen sumaa fi isa sanuu isin hin beeku gahu. Akkasii daawwattoota keenya waan isin jettu afaan keessanii dhageessin jeetii yaada. Intalatan isinilleen harkaadhaan isin hin jaa saniifuu mee utuu isinitti hin baay'isu hanga dhuma qophii keenyaatti nuuf mana turaan hordofan isin hin jaa. Ciao. Bye bye.